Oolmaakoo irraa immoo ciree dinqii tokkotti na fide kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa sagantaan Oolmaakoo guyyaa irraa jalqabuu isaati. Egaa mana eenyutti akkan argame ciree bareedaa akkas mi'aawu kan hojiitti na irraanfachiisu kana eessatti akkan argadhe isinitti himuun barbaada. Mana dargaggeessa qaxalee tokkoon jira guyyaa irraa. Baay'een keessa waltajjii irratti beektu, baay'een keessan immoo marsaalee hawaasaa sooshaal miidiyaa irratti isa beektu kallattii garaagaraatiin yeroo ammaa keessatti dargaggeessa kallattii baay'eedhaan beekamudha. Namoota gorsuudhaanis leenjisuudhaanis wal dorgommii miidhaginaa garaagaraa irrattis waltajjii gurguddaa sadarkaa biyyoolessaatti geggeessuudhaanis hin beekama. Ebbaa Tesfaye wajjin jira guyyaa har'a mana isaan jira isaa wajjin ciree bareedaa kan dhandhamaan jira. Ebbaa garuu yeroo hundumaa guyyaa kee ciree akka kanaatiin jalqabda? Ganama ciree nyaachuun baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Maaliif erga manaa baateeti maal akka si quunnamu hin beektu, maal akka argattu hin beektu, agaboo ooluus dandeessa. Isaaf ganama mana keetii amma dandeessu nyaattee qophooftee ba'u. Cidhas maalis yoo waamames nyaadhee hin deema. Ganama taanaan hin beekamu. Halkanis yoo nan baatee nyaadhee hin ba'a. Bariisa ta'uu sa'aatii kamiyyuu. Warri nyaanni ganamaan naan nyaatamu jedhani naan galu sa'aatii wajjin maal wal arga garaa. Waan tokko yoo liqaa. Anumatti laattee hojjetooti. So please. Akka kana taanaan egaa kanaafidha kan eebbaan argitaniitu miti kabajamtoota daawwattoota keenya iccitiin isaa wanta tokko. Ganamaan ciree kana fakkaatu nyaatama nabee maayikii irratti yeroo sagalee isaa dhageessanii yaada humna ni qabu. Ta'uu isaa kana ejjerin barjoo dandeenya. Hin danda'amu. Jechuun kana maatii marraa dhaalte jechuudha mana keessa. Faamiliin koo abbaan koo yeroo hundaa ala yemmuu baatu maal akka suquunnamu hin beektu. Maal akka argattu maal akka dhabdu hin beektu. So of jabeessitee nyaattee ba'uu qabdaa naan jedha ture. Isaafi isaattan guddadhe. Inni kan biraan immoo kun wanti nuuf dhiyaate kun maayini? Bishaanii akkan jenne waa qaba natti fakkaata. Loomidha. Dhandhamure? Please. So normally bishaan loomiin itti cuunfame. Dhanni keenya acidity qaba ganamummoo kan. So balance yoo goone nagaa ta'uusaa akka oolu dhukkubarraas immoo akka nu eegu gargaara. Kanaaf eebbaan ganama shaayii dhuguu. Shaayii dhuguu. Buna dhuguu. Buna ittuu iyyuu dhugu. Ciraarumayyuu. Ijoolleen buna dhugdu. Dhageessaniitu. Ani ijoolleen ammayyuu jechaa jira. Haa ta'u baay'ee dinqiidha. Ciree akkas mi'aawu kana nyaattee ba'uun alatti ganama mana keessa qophii akkamii goota oolmaa keef guyyaa keef? Jalqaba nan kadhadha. Maaliif waaqayyo si gargaara. Baatee ansi eeguusaa kan si gargaaru isa. Isa booddee otoon hin bahin wantan paperworkii hojjechuu qabu kompiitara irratti whatever isa jalqaba nan hojjedha. Biiroo taa'ee hojjechuu hin jaalladhu. So either bakka magariisa taa'een hojjedha or hoteela or mana taa'een yeroo baay'ee mana taa'een hojjedha. Barumsa soo nan barachaa jiruu fi paperii fa'aa hojjedheen manaa ba'a. Qophiin akkasiya. Egaa inni kan biraan immoo baay'ee ma tokko na dhibee natti himtaa. Uffannaa kee kana yeroo argu mana keessa. Marxoo baay'een jaalladha. Natti tola mana keessatti relax godhee taa'uuf. Sitti salphata. Hojjechuufis TV ilaaluufis yoo ta'e akkasumatti taa'a mana keessatti. Kanaaf hin jaalladhu. Baay'een jaalladha. Mana keessa jechuudha. Tuttaa fa'aa uffatan hin jaalladhu. Isa kana sitti tola. Marxoo lama sadiin qaba isheen uffadha. Inni kan biraan immoo akkati fuutee akkati haadha warraa bareedduu suura irratti argine kana qabdu beeka. Garuu ciree qofaa keenyaan na kun maali eessa dhaqan isaan yoo namni jedhe maal jenna amma. Nan boosisin kaa. So isheen as hin jirtu biyya alaa jiraatti. Ammaaf garuu dhiyootti hin deebiti. Egaa ciree bareedaadha dhugaa dubbachuudhaa fi oolmaa kee akka kanatti nu jalqabsiiste kana booddee eessa akka deemnu maal akka goonu har'a gaasitu na fuudhee. Danda'am waliin deemu. Ciree kana ciree mi'ooftuu kana nyaannee kabajamtoota daawwattoota keenya akkasti ba'a ta'ee kan ta'ee kan booddee ma argina garuu akka inni bareedee immoo akka argitan sanatti akka jaallatan sanatti uffatee ba'u namanna sagantaan Oolmaakoo guyyaa irraa bifa kanaan jalqabeera. Qophii kana qopheessee kan isin dhiyeessu immoo gammachiisu uummataa Booranaati. Har'a eenyu wajjin jira? Eebbaati. Ebbaa Tesfaye wajjin jira nama isin jaallattan kabajjanii wajjin eessayyuu naqina nu wajjin tura.
Maqaan koo Ebbaa Tesfaye Biddiiqaa Daabbus Qallaa Soolan Biiftuu Qurbii Miyyoo Gadaa jedhama. Asumatti Finfinneetti dhaladhee guddadhee gara 6 kiiloo Faransaay fa'aa. Ijoollummaa kootitti only child hin ture ana qofaa qabu turani. So akkuma nama mucaa tokko qofaa qabu hin turre kanan guddadhee obboleeyyan kan naa ta'an ijoollee adaadaa kootii ijoollee eessuman kootii eessumoon tokko iyyuu fudhatanii ofitti guddisaa turan warri so mana keessatti almost nama 8-7 taanee jiraachaa ture ijoolleen qofaan jechuudha. So akkan mucaa qofaa ta'ee fiilotoon hin godhin guddadhee mana barumsaa gara barumsaa 6 ol baradhee rakkisee ari'amee miti. Bakka jireenyaa hin mujijjiiruu or mana barumsaa kana dhaqee barachuun barbaade yommuu jedhu ofii kootiin warra koo wajjiniin convince godhee wallolee maal godhees akka mana barumsaa barbaadu galee baradheera. Dhumarratti daandii waluutti hin fixee ergasii yuunivarsiitii Finfinnee 6 kiiloo kaampasiin baradhee digriin koo soosiyolojii ture. Baay'ee enjoy godheen baradhee ergasii maastersii koo counseling psychology tan fixee and amma immoo PhD koo clinical psychology tiin hojjechaa jira jechuudha. Ani warra koo hedduun galateeffadha. Maaliif saba koo wajjiniin haasa'uu walii galuu barsiifachuu waan hin beeku laachuu fi jaalalallee fudhadhee laachuu kan hin dandeenye afaan waan na barsiisaniif. So hedduun galateeffadhaan jireenya koo keessattis hojii koo irrattis maal irratti dhiibbaa gaarii ta'e naa godheera. So life coach jedhee munaasa'u namoonni baay'een ani leenjisaa jireenyaati jettee yaaduu barbaadde moo eenyudhaati jedhee naqeequu barbaada. Garuu professionii ofii isaatiiti. Akkuma psychology xiinsammuu jedhamutti life coach kan jedhamu barumsa ofii isaatii qaba, accreditation ofii isaatii qaba, akkas akkas. An sadarkaa Awurooppaatiin COC isaa qaba, accreditation qaba, which means biyya Awurooppaa keessa eessumatti iyyuu as a life coach hojjechuu nan danda'a. So barumsa ofii isaatii danda'eedha. Life coach maal hojjeta kan jedhuuf immoo namni jireenya isaa keessatti bakka guddaa ga'uu akka hawwatu kakaasu tokko. Bakka sana akka ga'u immoo gargaaru. Nama sanatu ga'a malee ani dhufee jireenya keessiif hin jijjiiru. Garuu maalan godha akka jijjiirrachuu dandeessuu fi si waliin dhaabbadhee godhi malee siin jedha. Akkuma leenjii isaan atleetiksaa inni hin fiigu. Si wajjin fiigee miti. Si fiigsisee hin fiigu. Garuu si waliin dhaabbatee akkas godha. Akka jetnetti pilaanii akka baafannetti godhi malee siin jedha. Si eega. Si waliin akka guddattu si gargaara jechuudha. So hojiin keenya majorly karaa argisiisuu fi si gargaaruudha. Akka jireenya kee jijjiirrachuu dandeessutti. Situ jijjiirrataaf. Seenaa tokkoon sinitti hima. Namtichi tajaajila taaksii laata. Hojii isaatiif ba'ee dhaabbatee nama eega. Nitiin tokko immoo taaksii sana keessa galte. Yommuu laalu qullaa isheeti. Wayyaa tokko iyyuu hin uffanne. Hinnee daawwitii isaatiin sirriitti ishee ilaale. Maalni ilaalta? Nama qullaa argitee hin beektu moo jetteen? Giiftii isa miti kan na yaaddesse. Horii naa kaffaltu eessa keewwatteedheen yaaddee. Maal baranna kanarraa? Namtichi karoorfatee manaa kan ba'e hojjetee horii argachuufi. Isaaf xiyyeeffannaa isaan gadhiifne. Ammas yaada sanarra jira. Karaa baanee yommuu deemnu waan hedduutu nu quunnama. Wanta karoorfanne irratti yoon xiyyeeffanne wanta dhufu hundumaa ilaalaa yoo fudhatamna taane jireenya keenya dhabna. Inni dhaggeeffatu itti fayyadamu moo kan jedhu isaanuma gaafanna. Maaliif ani yeroo baay'ee miidiyaa irrattan hojjedha malee practice one on one hojjechaa hin jiru. Maaliif traveling godhaa hojii adda addaa waan hojjedhuuf taa'ee hojjechuun xinnoo natti cima. Mark Zuckerberg nuuf haa jiraatu.
Ansi dinqu accidentally isheenis sirriitti nan beektu. Gaaf tokko waa tokko post godhee argitee comment goote message irratti. Yommuu comment gootu nan argee nan deebisee haasa'uu jalqabne. Tu haasofnu otoo expected hin ta'in natti tolte haa mucattiin kun attamiin jedhe. Qaamaan hin beeku. Ergasii maal waliin jennee okay personal kottuun jedheen maalidha fan page qaba Ebbaa Tesfaye jedhu an personal account koommoo qaba. Isattan dabarfadhe. Kottu isa kanarratti haasofnaa jennee personal irratti haasa'uu jalqabne. Tu haasofnu expecting goone. She was amazing. Wanti kun attamiin jedhe. Ergasii irratti haasa'uu jalqabne walii toluu jalqabne. Arguun qaba jedhee namani. Wal arguu qabnaa waliin jenne. I think almost jajaa wayii turreerra haasaa baay'ee walii gallee levelii biraa geenye. Jechuun jireenya waliin jiraachuu yaaduu jalqabne. Wait. Wal arguu qabna waliin jenne. Okay. Yoo as dhufte an biziidha. Isaaf maal gochuu yaadne biyya biraatti wal agarraa waliin jenne. So biyya biraatti wal agarree hojiiwwan travel gochaati wal ilaalla sirriitti yeroo waliin dabarsaa wal barra kan jedhu murteeffannee ji'a tokkoof murteeffannee piroograamii keenya isheenis hojii isheerraa anis hojii koorraa ji'a tokko fudhannee wal arguuf karoorfannee Tanzaaniyaa Stone Townitti wal agarre. Ansi dinqu baay'ee natti tolteetti isheenis akkasuma. Jechuun travel gootee dhufti. An isheeyyuu fagoodha iyyuu. So maal yaadee okay. Mucattiin kun natti tolteetti jireenya wajjin jiraachuu yaadaa jirra. Garuu akkam goone kan jedhu yaaduu jalqabne. Okay. Dhaqeen qubeelaa hojjisiise. Tanzaniyaatti kan jedhamu jiraachi isaan dizaayinii godhee isheen otoo hin dhufin guyyaa lama akkasii dursee naqe achi. Hojjisiisee qopheessee fi garuutti nimne. Maalan ofii kootiif murteessee ji'a kana guutuu wajjiniin dabarsee yoo naa taati jedhe nan gaafadha. Yoo hin ta'u jedhe gargar gara mana keenyaa deemnaa waa'ee qubeelaan jiru homaan beektu isheen. So travel goonee ossee ragaa dhosuu baay'ee hin danda'u. Dhosseen kaawwadhee Dubaay geenye Dubaay deebi'uuf yommuu jennu guyyaa lama wanta akkasii yommuu nu hafu murteeffadheerani. So surprise godhee qubeelaa godhee fi innaatiin expecting goonee baay'ee gammaddee photoshoot jedhaniin photoshoot qopheessee achi dhanneetu qubeelaa sana godhee fi baay'ee gammaddee garuu private waan ta'eef photoon gadhiifne namni hin beeku. Jireenyi kee kan keeti. Cufadhu jiraadhu. Publiciif argisiisuu hin qabdu. Jedhee namanuu jalqabeera ammanaa. So homaan himne namatti turree gidduutti abbaan koo boqotee yemmuu boqotu san kaatee dhufte. Completely hojii ishee dhiiftee maal hundaa dhiiftee kaatee dhufte. Nama an argitu yemmuu baay'ee rakkattee yemmuu cinqamteedha. Gaafa san nama turte. Waaqayyoof galanna ta'u cidha gaarii godhanne namni baay'een kan baree viidiyoo cidhaa argeeti. Deebitee deemteetti garuu bilbilaan guyyaa guyyaadhaan naasofna. Amma immoo waaqayyo nu eebbisee mucaa ilma godhanneerra mo'aa jedhama. Mo'aa ebbaatii jenneera. Amma dhugaa ganama bareedaa dabarsaa irra. Nice. Glad. Haa ta'u amma garam deemna oolmaan keenya gara daawwattoonni keenyas akka nu hordofaniif. Okay, so jalqaba akkan siin jedhetti mana bargarii banaa irraa. So isa dhannee ilaalla. Gara booda ammoo ispoortii waan nannuuf
qabanneerra. Qoqqoofneerra. Sochiin jira. Nu wajjin yaaltamoo wattam? Egaa anarreen qophoofne utuu ta'e baay'ee natti tola. Adeemu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa akkuma amma dubbanne garatti deemnu isinitti himneerra turtiin keessan wajjin haa ta'u sagantaan Oolmaakoo guyyaa har'a Ebbaa Tesfaye wajjin jirra turtii gaarii deemu. Akkastaanoo irra sirraati waan baay'ee baraan olaa jechuudha. Wal anillee. Life coach wajjin oolee jireenyi koo waan baay'ee sheerii godha. Giddiidhaati. Naannoon kun maal jedhama? CMC Mikael. CMC Mikael. Manni bargaree asi? Ganaan banamne egaa. Kun hundumtuu isuma? Ganaan banuuf jenna. Garuu meeshaan galeera. Bakka raxaanoo. Kana jechuun baay'ee maqophooftaniitu jechuudha. Oh yaa waa hedduu irratti qophaa'aa jirra. Bargarii, piizaa, shawarmaa waa hedduu qopheessinee asitti present gochuu yaadna. Eventii adda addaas immoo gochuu yaadna. Kanaafuu ebbaatiin callumedhee akkuma waltajjiirra jiru duwwaa ta'uu hin taane biizinasii keessas gorsuu qofaa ta'uu hin ta'in nus waan gorsinu irratti. Namoota biizinasii leenjisuu duwwaa ta'uu hin taane mee taa'e mee xinnoo dubbadhu. Amma mana kana keessatti nama meeqaaf carraan hojii banamete? Gara nama 8 fa'a. Nama 8 dhaabbataadhaan jechuudha. Namni 8 hojii matti magala. Kana jechuun warra bisheessanii, warra keessumsiisanii. Alaatis immoo kastaamaroonni keenya konkolaataadhaan dhaabbatanii fayyadamuu danda'u. Isaaf weetariin alattis immoo jira jechuudha. Waan tokko yaadadde. Paastaroonni tokko hin lallabu badaa jireenya irratti ebbaan hin leenjisa. Jiraachuun numa yaalla. Ittiin jiraachuus numa yaalla. Jechuun biizinasiitti gaafa nama leenjisanii hojjetaniis immoo namatti agarsiisuun irra caala namni nama amanaa kanarratti gaafa leenjistus. Yemmuu atis hojjettee kuftee irraa barattee yaalaa jirtu waan haasoftus hin jijjiirama. Tiyoorii qofaan ta'u akkas jedhama otoo hin ta'in atis waan argitee haasa'uu dandeessa. Waan argitee waan experience goote namatti himuu irraa barsiisuu dandeessa. Saafi baay'ee caalaa si gargaara akka leenjisaatti. Irra caalaa ibsuu dandeessa. Garuu akka leenjisaa nama dinagdee nama biizinasii leenjisu tokkotti maaliif namoonni biizinasiitti galu sodaatu? Ijoollummaa keenyaa jalqabnee waa'ee horii barannee hin beeknu. Akkamitti akka hojjetamu hin beeknu. Warri keenya dur yommuu yaadanii bakka tokko qacaramtee hojii yeroo hundaa si qabatee jiraatu jechuun hojii mootummaadhaan ta'uu danda'a whatever garuu dhaabbataan asumattuun hojjedha jettee confidence qabaatee ja'an horii wayii argachuudhuma baratan isuma nutti himu isaanis isaaf ati galii akka argattuuf akkan arganne otoo hin beekin yoo kuftes nan kufa jettee kan qabdu baaftee risk gochuun namni baay'een sodaata. Siigalamoo maaliif akka sodaatu namni kufee argeera namni yaalee akkamitti akka hojjetu otoo hin beekin akka hin taane keessa galee akka hin taane bahee argineera. So isa dhagaa. Egaa dhugaa baay'ee sii gammadeera. Yoo gara kana dhuftan maqaan mana kanaa maal jettani? Bravo. Bravo. Bravo, you deserve a burger jennee hojjettee dadhabdee hiriira galtee taaksiidhaaf dadhabdee immoo dhuftu qofas. Amma bakka bargariin siif mala nyaata. Dadhabdee dhufte hojjettee dhufte kottu nyaata. Hojii hojjetteetta siif mala. Siif mala kottu nyaata. Ebbaan kana keessa jira irra kana faanuu daawwachiise. Egaa amma kanatti aansee immoo kabajamtoota daawwattoota keenya garamitti akka nu geessu hin beeknu. Garuu oolmaan keenya guyyaa irraa ebbaatii wajjin keessayyuu naqe. Walgahii galuun qabamma. So guyyaan koo walgahii waan qabuuf jechuudha. Walgahii tokko physically dhaqee keessa galuun qaba. Walgahii tokko immoo Zoom internetii irratti waan godhamuu fi amma Zoom meeting irra jira.
Addunyaa moo maal qabdash maal hojjennas? Akkuma duratti teetti hojii koo keessaa tokko eventii gaggeessuu sagantaa gaggeessuudha stage MC ta'ee or master of ceremony. Sagantaan kun tourism and hospitality exhibition jedhama. Ministeerri tourismii kan qopheessedha. Exhibitionii kana anatu gaggeessaa. Kabajamoo ambassador Naasisee Caalii ministeera tourismii odeeffannoo wantan beeku qabu dursanii natti jechuudha. Walumaan deemnee isaan waliin information fudhanna. Ati egaa waluma duukaa. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya Oolmaakoo akka kanaan muramuudhaaf jedha. Eebbaatii wajjin yeroo dinqii tokko dabarsine dhugaa dubbachuudhaa fi taateewwan baay'ee raawwachaa olli garuu akkas jenna jennee waan tokko waan ittiin beekamu. Otumaan si wajjin jiru walgahii seentee. Otumaan si wajjin jiru deema siinaan jettee haadha manaa kee wajjin haasoftee. Amma gara xumaa kanatti ispoortii galuufan jedha. Brazilian jiu-jitsu jedhama ispoortiin kuni. Ispoortii adda ta'edha. Normally mataa sammuun kee sirriitti akka hojjetu qaamni keessa akka jabaatu rakkina kamiyyuu keessaati ba'uu akka dandeessu kan si barsiisudha. Isaafan jaalladhee hojjeta. Haa ta'u garuu utuma fiigduu, utuma hojii hojjettu, utuma waan meeqa gootu. Torbanitti guyyaa meeqa, sa'aatii meeqa hojjetta ispoortii kana? Torbanitti guyyaa 3 hojjedha, sa'aatii 2 ol. Yeroo qabaatta kanaaf. Qaama keetiif sammuu keetiif yeroo dhabdemmaa hojiinis hundumtuu hin bada. Baay'ee gaariidha. Si wajjiniin olii utuu kana sin gaafatin addaan ba'uun baay'ee na fokkisa. Waa'ee sagalee kee kana duwwaa xiqqoo dubbadhu namni baay'ee jaallata maal faasiin jedhu beeksisa sittiin hojjetta gatii ta'ee fi waa'ee shawaa jedhame. Maal jechuun danda'a? Waaqayyoon galateeffachuu danda'a sagalee kanaaf. Sagalee kanaan immoo namoota inspire godhu, namoota kakaasu jireenya isaanii akka jijjiiran caalaa gargaaruu irratti hojjedha. Carraan akkasiis immoo waan naalatamiif waaqayyoon galateeffadha. Egaa gara dhumaatti gara ispoortii kee deemtaa leenjisaan keessi eegaa jira. Dargaggoota sagantaa kana daawwatan, namoota sagantaa kana daawwatanii fi dhuma irratti ergaa yoo qabaatte. Egaa qaama keessanis sammuu keessanis sirriitti jabeessaa jireenya keessan irratti bakka ga'uu barbaaddan sirriitti ga'uu ni dandeessu. Garuu kana lamaan jabeessuudha. Ergasii immoo shee sana irrattis immoo jabaachuun gaariidha. Akkuma duratti jedhetti hojjechuu qabna, of guddisuu qabna, waan guddaa ta'e karoorfachuu qabna. Waggaan darbes waggaan kunis wal fakkaachuu hin danda'u. Waggaan kun isa darbe caaluu qaba. Isaaf hedduu hojjechuu qabna jedhee yaada. Hundumaaf immoo galateeffadha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya eebbaatiin ol seenaa.
Sagantaan Oolmaakoo keenya guyyaa har'aas kana fakkaata ture. Dargaggoo Ebbaatii yookaan Ebbaa Tesfaye wajjin oolmaansaa maal akka fakkaatu isinitti agarsiifneerra. Qophii kana qopheessee kan isin biraan ga'e ani gammachiisu mataa Booranaan ture. Torbee dhuftu keessummaa kan biraa wajjin hanga walitti deebinutti nagaa waaqayyootiin tura. Qophiin keenya garuu hin xumuramne. Wal'aansoo Ebbaatiin mana keessatti leenjisaa isaa wajjin taasisuu isin affeerra nagaa waaqayyootiin.